Aboo boollola shawaa kibba lixaa aanota adda addaa keessatti waraana mootummaa waliin taasiseen hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa turan baasuu jiraattonni himanii waboon Oromiyaa keessatti hidhamtoota mootummaan kumoota kurnaan hidhee irra taa'aa jiru hunda bilisa baasuuf akka jiru beeksisee lola jabaa meeshaalee gurguddoon gaggeeffame booda shawaa kibba lixaa keessaa Tulluu Boolloo, Soddoo Daacii fi Arbuu Cululleetti ammoo hidhamtoonni kumaa ol ta'an bilisaas ba'uu himee jira. Aboo waboon lola guyyaa dheengaddaarraa kaasee gaggeessaa ture magaalota kanneen seenuudhaan waraana mootummaatii waliin erga lola ulfaataa gaggeessee lolichas injifannoon goolabuu kan hime waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola kana booddees ammoo hidhamtoota siyaasaa waajjira poolisii adda addaatti hidhamanii turan waajjira poolisii cabsuudhaan keessaa bilisa baasuu jiraattonni naannichaa ragaa kan ba'an tarkaanfii waboon fudhate ammoo abdii uummatattis oraa jiraachuun himamaa jira. Sadan Soddoo, Tulluu Boolloo fi akkasuma Taajii fi Harbuu Culullee keessattis hidhamtoota hiikuudhaan uummata waliin aboo waboon marii yoo taasisu viidiyoodhaa fi suuraaleenis ni mul'isu. Haasaa viidiyoo tokko irratti taasisanii waboon uummata Oromoo maraafuu hiree wal fakkaataa fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuudhaaf qabsaa jedhanii yeroo ajajaa waraanichaa tokko uummatatti dubbatanis mul'atee jira. Warri dhimmi Oromoodhaa akka waan isaan hin ilaallanneetti har'aan tanaa nu lolaa jiranillee ammoo gaafa Oromoon bilisoomu walumaan qixaammoo bilisoomu jedhanii jiru. Yeroo aboo waboon kaayyoo isaa guddicha irratti aarsaa kafalaa jirutti ammoo kanneen aboo waboo fakkaachuudhaan gochoota waboo xureessan hojjetaniif ammoo uummanni gowwoomfamu akka hin qabnes ammoo dhaamanii jiru. Qaamota maqaa waboo daachuudhaan gochoota safuu hawaasichaa cabsan irratti ammoo hirmaatan uummanni eeruu waboodhaaf kennus akka qabu himanii jiru. Lola guyyaa dheengaddaa jalqabee gaggeeffamaa ture waraanni bilisummaa Oromoo waboon olaantummaa irratti argadheetiin jira kan jedhe gama mootummaatiin garuu hanga oduun kun qindaa'etti dhimma kana ilaalchise wanti ibsames hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon bara haaraa kanas hamma bilisummaatti lolleetti fufa kan jedhe ammoo baruma haaraa jalqaba guyyaa takkaarraa lola kana kan jalqabeesse Oromiyaa bakkoota garagaraatti tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiruun injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu kan beeksise ammoo jiddu galeessa Oromiyaa shawaa kibba lixaa qofa keessa osoo hin taane kibba Oromiyaa fi akkasuma lixaa fi bakkoota hedduuttis tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiruun injifannoo gurguddoo argachuudhaa fi manneen hidhaa hedduus cabsaa jiraachuu kan beeksises lolli hamma xumura bilisummaattis itti fufaa injifannoon kan uummata Oromootis jedhee jira. Biyyoo fi waraana keessa jirtu Yaman keessatti baqattoonni Itoophiyaadhaa walitti bu'uudhaan lubbuun namoota 6 olii darbuu fi namoonni baay'een madaa'uun gabaafame. Kambii baqattoota naannoo magaalaa Adan keessaa namni jiraatu tokko akka jaanitti baqattoonni kun kan walitti bu'aniif gara Itoophiyaatti deebuudhaaf ammoo dursinuuf kennamuu qaba kan jedhu irratti akka ta'e hime. Baqattoonni Oromoo biyya ambaa jira rakkatoodha. Kanaaf ammoo karaa waajjira ayoommii gama qonsolaa Itoophiyaatiin gara biyya deebuudhaaf yeroo dheeraa dura ammoo galmaahanii eegaa turan amma waraqaa fudhatanii galuudhaaf jedhan irratti haleellaan banamuu fi ammoo jeequmsi guddaan dhalatee jira jedhan. Waraqaan baqattoonni fudhatan kun Itoophiyaatti akka deebi'an kan hayyamuu fi imala gara biyyaatti godhamu ammoo kan mijeessuudhaas jedhamee jira. Oromoo malee nu warra biraa biyyatti nu galchuudhaafis hin jiran jeequmsa uumnee Oromoo kana ammoo akka hin galle goona warri jedhan ammoo waraqaa ijoolleen Oromoodhaa fudhatanii bahan harkatti ciruudhaa fi albeedhaan ammoo waraanuudhaan madda walitti bu'insaa akka ta'e kan dubbate namni kun. Rakkoon kun ammoo kan ammaate ijoolleen xalayaa argatanii bahan baqattoota saba biraa gurmaawanii haleellaan ammoo irra ga'e erga kukkufanii booda ijoolleen kaan ammoo magaalaa keessa facaatee Oromoon dhumte jedhanii oduu wayitti ammoo facaasan walitti bu'insi isa duraan ture irraa ammoo hammaa taates uumame jedhan. Walitti bu'insi baqattoota kana gidduutti dhalate albeedhaan kan deeggarame waan ta'eef jecha ammoo kana gidduutti ammoo lubbuun baqattoota 6 ol darbuun kan himame yeruma sanitti kan ammoo du'an sanii olis ta'uu danda'a jedhamee jira.
baqattoonni madoon ammoo hospitaala jiran baay'ee hedduudhas kan jedhame. Walitti bu'insichi baqataa haaraa biyyarraa Yaman ga'ee fi baqataa yeroo dheeraa biyya waraanaan bututte keessatti akkaataa jireenyaa dadhabee du'a biyya kanaarraa du'a biyyaa filatee gara waajjira miidhaga gidduuttis baname. Akka baqataan kun jaanitti baqattoonni dhalattoota Amaaraa fi Tigraay warri biyyatti deebifamaa jiran dhalattoota Oromoo qofa jedhanii ammoo dheekkamus himanii jiru. Akka baqataan kun jaanitti garuu walitti bu'insi baqattoota Itoophiyaa gidduutti dhalate kun hammaachaa fi ballachaa wayitti deemuu qaamni mootummaa gidduu galuudhaan tasgabbeessuudhaaf yaaluu fi baqattootaas ammoo to'annoo jala oolchee jiraachuunis gabaafameera. Balaa lolaa Liibiyaa keessatti bishaanii lama cabsee mudate lakkoofsi namoota du'anii 20 ta'uu mala jedhame sodaatamee jira. Kantiibaan magaalaa Deernii lakkoofsi namoota balaa lolaa kanaan du'anii 18 hamma 20 ta'uu mala jechuudhaanis tilmaamanii jiru. Abdul Mannaan Algaatiidha ammoo TV Al Arabiyaatti yoo dubbatan tilmaamni isaanii kun qeewwan hidhi bishaanii duugee balleessa irratti warra jiraataa turan ta'us himanii jiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii yaaddoon itti aanee dhufu dhibee bishaanii faalame ta'uu mala jechuudhaanis akeekkachiisee jira. Gama kaaniin hoogganaan olaanaan dhaabbata meteoroloojii addunyaa du'a namoota baay'ee hambisuunis ni danda'ama ture jedhanii jiru. Akka FP'tti himanitti balaan osoo hin dhaqqabin dura jiraattota magaalattii keessaa baasuunis ni danda'ama ture kan jedhan aangaawwan mootummaa magaalaa Liibiyaatti argamtu tokkootis ammoo galaanni reeffa namootaa tufaa jira jechuudhaan ibsanii hanga ammaatti reeffi namoota 5,300 adda baafamee jira. Namoonni 10,000 ol ammoo bakki jiranii fi achi buuteen isaaniitis hin beekamne jedhameera. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaadha bara 2016 kanatti WBO waliin mariidhaan lola xumuruu qabna. Oromoo walajjeesuun obboleessa ajjeesuun afuu qaba. Nugaa ja'anii dubbachuu isaaniitu gabaafamee jira. Barri 2016 naannoo Oromiyaa keessatti bara sagaleen qawweedha itti hin dhagamne. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaafiin uummataa hunduu karaa nagaatiin akka furamu amantaa cimaa qaba. Barri 2016 Oromiyaa keessatti bara nagaan itti bu'u jedhanii ammoo dubbachuun isaanii kan gabaafame kaleessa. Pirezidaantiin Shimallis haalli Oromiyaa keessa lolaan xumuramuudhaaf ammoo ammaachaa deemuu malee wanni fooyyee tokkolleenis hin jiru. Humna keenya aarsaa goonee jirra. Humni hedduun Oromiyaa keessattis arcaafamaa jiru. Lola Oromiyaadha mariidhaan xumura itti goona jechuun dubbatanii jiru. Pirezidaantii Shimallis kana kan dubbatan erga humni isaan WBO fakkeessanii ijaaran Faqadaa Abdiisaa waliin ammoo WBO rukutee haleellaa WBO dandamachuu dadhabee akkammoo galan godhaman humna galesan WBO fakkeessuudhaaf ammoo yaaliin godhame erga milkaa'uu dhabee booddeedha. Kana booddee WBO lolaanis injifannee jirra jechuun akkasumas harka kennatanii galan jechuudhaan ammoo wanni dhufuus hin jiru jechuudhaan Obbo Shimallis kan dubbatan oggaa ta'u karaa marii nagaa qofaan nagaa buusuu qabna yaaddoodhaan ammoo biyya gaggeessuunis hin danda'amu. Oromiyaan nagaa dhabuun nu yaaddeessee jira. Diinni alaatu nuuf gaa kan keessa waliin ammoo marii godhuu qabna jedhanii jiraachuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Jalmarroon ammoo kanaan dura mariin kan barbaachisu mootummaa naannoo Oromiyaa waliin qofa otoo hin taane mootummaa federaalaa waliin kan jedhe rakkoon Oromiyaa mootummaa naannoo waliin kan furamu otoo hin taane madda rakkoo kanaa kan ta'e mootummaa Araakiloo waliin tolaa fi ammoo lolaan dubbachuu qofaatu gaafii Oromootiif deebii laata jechuudhaan jalmarroon dubbachuun ni yaadatama. Ergasii ammoo akkuma jedhan erga lolli hammaate mootummaan federaalaa WBO waliin ammoo mariidhaaf ta'u murteessee Taanzaaniyaatti ammoo teessuma guyyaa 9 booddee wal hubannaa malee waliigaltee dhukaasa dhaabuurras osoo hin gahin biyyatti erga deebi'anii inumaatu lola jabeessanii meeshaalee gurguddoodhaan gaggeessuus itti fufanii jiru. Dubbiin pirezidaantii Shimallis dubbatan ammoo
nageenya Oromiyaa irratti mariidhaan waan hunda gola bu'aa akka qaban kan himaa jiran yaada muummee ministeera Abiyyi Ahmad garaa jiru akka ta'e xiinxaltoonni ni himu. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad kanaan dura haal duree ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon dhiyeesse yoo fudhanne guutumattuu aangoorraa kaafamuu mala fincilli guddaan nu gubbattis gaggeeffamuu mala sodaa jedhuun ammoo mootummaa cehumsaa kan naannoo Oromiyaa qofa otoo hin taane akka federaalaatti paartiileen martii irratti hirmaachuu akka qaban kan waboon dhiyeessee fi ture fudhachuu diduudhaan ammoo lola itti fufuu kan filate ammoo erga waraana bilisummaa Oromoo waboodhaan walitti gatta'anii marii booddee ammoo ji'a 3 olis lakkoofsisanii jiru. Lollinis ammaatee humnoonni mootummaa federaalaatis danuun isaanii Oromiyaa keessatti dhumatanii kan jiran amma erga falli dhabamee Oromiyaa irratti illee taatu humna kanaa waliin ammoo mootummaa cehumsaa ijaaranii akka dubbachuu barbaadan himamaa kan jiru. Jeneraal Marroon ammoo kanaan dura Oromiyaatti wanti dhaabbatu hin jiru gaafiin Oromoodha bakki irraa deebisaa dhabaa jiru Oromiyaa qofa otoo hin taane olirraa 4 kiiloodha jechuun kan dubbatan falli jiru 4 kiiloo buqqisanii Oromiyaa dhuunfachuudhaa fi saba Oromootiif ammoo deebisa laachuudha furmaanni jiru jechuudhaan kan dubbatanis Oromiyaa keessatti lola hadhaawaa humnoota mootummaatii wajjin gaggeessaa jiraachuus dhiheenya kana beeksisuun isaanii ni yaadatama.